Waboon Arsii Bahaa Qeellam Wallaggaa fi zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa keessatti tarkaanfii ilaalee isaa ergamtuu waraana PP irratti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabuu beeksise. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee keessatti ergamtoonni bilchiginnaa qonnaan bultoota ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti guuruu cimsanii itti fufuun dhaga'ame. Godina Kaaba Shaggar aanaa Muloo keessatti waraanni faashistii PP manguddoo ganna 61 ajjeesuun dhaga'ame. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiraamuutti hidhattoonni finxaaleeyyii fannoo namoota nagaa butanii fudhachuun dhaga'ame. Godina Arsii Bahaa aanaa Roobee Diidaa keessatti loltoonni bilchiginnaa jaartii duute awwaalcha dhoorkuu fi aanaa Jajuu keessatti immoo daa'ima umrii waggaa 10 gudeetuun dhaga'ame. Gurraandhala 10,2026 Ashama harka fuun hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutii fangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Waboon Arsii Bahaa Qeellam Wallaggaa fi zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa keessatti tarkaanfii ilaalee isaa ergamtuu waraana PP irratti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Abdii fi gaachanni sabaa Waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa guyyaa har'aa Guraandhala 10 bara 2026 ganama toora sa'aatii 4tti aanaa Gunaa ganda Moollamee Arjoo iddoo addaa Awwadaay jedhamu keessatti loltoota bilchiginnaa maqaa sakatta'aa Waboon bobbaate ummata nagaa dararaa turte haleeluun 2 ajjeesee 3 madeessuun 2 jiraa harkaan qabee kan gadi haftee baqachiisee of booda deebisee jira. Gama meeshaatiin loltoota eegdota barcuma Abiy Ahmad irraa qawwee AKM 2 fi qophiilee waraanaa irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Tarkaanfiin fudhatamu ittuma fufuun Waboon zoonii lixaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Haroo Sabbuu magaalaa Alam Tafarii guutee aannanii keessatti Guraandhala 10 bara 2026 lafa bariin itti seenee loltoota PP adda bittimsee hedduu ajjeesee hedduu madeessuun meeshaa lolaa isheen hidhattee jirtus irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jiraachuu ajajaan Waboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti hime. Bifuma wal fakkaatuun Guraandhala 8 bara 2026 Waboon zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Boor aanaa Buree bulchiinsa magaalaa Boondo'oo dabalatee bakkoota lamatti lola qindaa'aa godheen loltoota PP hedduu ajjeesuun kaan madeessuun meeshaalee waraanaa hedduu dugda diinaa irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee keessatti ergamtoonni bilchiginnaa qonnaan bultoota ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti guuruu cimsanii itti fufanii jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Guraandhala 10 bara 2026 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee ganda Furdisaa Jaawwii jedhamu keessatti jaleewwan bilchiginnaa kanneen impaayera Itoophiyaa bututtuu suphuu fi faajaan gaafa Guraandhala 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Obbo Shumalaa Wubee, Obbo Tolosaa Abbabaa fi qonnaan bultoota dhibbootaan lakkaa'aman dirqamsiisuun ukkaamsanii gara mooraa leenjii waraanatti geessuu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti qonnaan bultoonni kunneen tuttuqqaa fi hirmaannaa dhaaba siyaasaa kam keessa kan hin qabne ta'uu himuun lukkeeleen bilchiginnaa immoo sababa tokko malee ukkaamsanii gara waraanatti guuruu itti dabaluun ifoomsaniiru. Ergamtoonni impaayera bututtuu suphuu fi faajaan Abiy Ahmad hawaasni Oromoo cunqursaa isaanii jalatti buluu jibbinaan humnaan cafaqanii afaan qawween dirqamsiisuun ilmaan Oromoo ukkaamsanii gara waraanatti guuruu itti fufanii jiru. Godina Kaaba Shaggar aanaa Muloo keessatti waraanni faashistii PP manguddoo ganna 61 ajjeesuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Kaaba Shaggar aanaa Muloo ganda Muloo Faallee keessatti waraanni maafiyaa PP manguddoo ganna 61 badii malee maqaa hidhata Waboo qabda jechuun torban tokko oliif mana hidhaatti hiraarsaa turuun mana hidhaa keessaa baasuun magaalaa Sulultaa keessa dabarsuun bosona Honxooxxoo jedhamu keessatti rasaasaan ajjeesanii gatuu maddeen keenya ibsanii jiru. Akka maddeen jedhanitti manguddoon kun jaarsa biyyaa kabajamaa akka ta'ee fi yakka biraa dalageef osoo hin taane gareen maqaa nagaa biyyaa tiksina jechuun of waamu jibbiinsa Oromoof qabutu sababa Oromummaa isaaniif yakkee
akka qaama hidhatee isaaniin falmuutti ilaaluun galaafate jechuun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti dubbatan. Murni bilxiginnaa dhiyeenya kana godina kaaba shaggar aanaalee hedduu keessatti tajaajila bilbila intarneetaa fi ergaa gabaabaa guutummaatti balleessuun humna waraanaa guddaa fi meeshaalee waraanaa gurguddoo itti fe'uun marfama waraanaa keessa galchanii yakkoota waraanaa fi namooma ummaticha irratti raawwachaa jiraachuun baramee jira. Godina Wallaggaa bahaa aanaa Kiraamutti hidhattoonni finxaaleeyyii fannoo namoota nagaa butanii fudhachuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa fi yaada isaanii kennan ganda Qilxuu Aabboo jedhamu namoota 4 butanii fudhatanii achi buutee dhabamsiisan jedhanii. Namoonni hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin butamanii as buuteen isaanii dhabame Dabaloo Namoomsaa, Sooree Lammii, Tafarraa Baqqaluu fi Yashii Abbabaa kanneen jedhaman ta'uu himaniiru. Namoonni nagaa kunneen maatii milishaati jedhamuun butamanii kan fudhataman jedhanii. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo aanaa Kiramuutti uummata bahaa gala dhorkuu dhageenye. Godina Arsii bahaa aanaa Roobee Diidaa keessatti loltoonni bilchiginnaa jaartii duute awwaalcha dhorguu fi aanaa Jajuu keessatti immoo daa'ima umrii waggaa 10 gudeetuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii bahaa aanaa Roobee Diidaa ganda Saddiiqaa Qarsaa jedhamu keessatti waraanni gocha hammeenyaa malee qajeelummaa dalaguu hin addeeffanne Gurraandhala 2026 hawaasa sirna awwaalcha manguddoo Aminaa Kadir Gadaa raawwachuuf deemaa turan akka hin awwaalle uguruun uummata gargar facaasanii reeffi harmee kanaa awwaalcha dhabuun bakkee irra ooluu jiraattonni bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Jiraa keenya ajjeesuu qofa osoo hin taane du'aa nama keenyallee awwaalachuuf mirga isaa nurraa mulqan kan jedhan jiraattonni dabalataan gandichuma keessatti namoota hedduu reebuu fi qabeenya isaanii saamuu akkasumas hawaasa meeshaa maleessaa irratti meeshaalee lolaa gurguddaa fayyadamuun dhukaasuun qe'ee irraa namoota hedduus buqqisaa turuu gabaasaan nu qaqqabe ni ifoomsa. Oduu biraatiin immoo loltoonni bilchiginnaa kan naamusaa fi sansaka waraanummaa irraa hin calaqqisne Ammachii 31 bara 2026 aanaa Jajuu ganda Soqqee Booqichaa keessatti daa'ima umriin 10 barattuu kutaa 4ffaa kan taate maqaan ishee Simtuu Alsagad kan jedhamtu sabaan Amaaraa kan taate osoo isheen mana barnoota irraa galaa jirtu loltuun bilchiginnaa tokko humnaan qabee gudeede miidhaa guddaa irraan gahuun maatiin mana yaalaa geessuun du'aa fi jireenya jidduu jiraachuu ishee jiraattonni himaniiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.